السلام عليكم هردفتو تخينيا ميواي ilmaan Orhan Bey kanneen osoo gara leenjii deemaa jiranii Mongool duuka bu'an haa dubbannu. Erga irra deddeebiin miira waan nama kakaasu Qaasim isa agarsiisu argine booda kutaa itti aanu keessatti ni shahidee ta'amoo ni madaa'a. Ammuma isinitti himna. Daawwattoota keenya seenaa keessa yoo ilaalle ilmaan Orhan Bey keessaa tokko umrii dargaggummatti du'aan boqoteera. Namoonni tokko ilmi sun Qaasim ta'uu danda'a jedhanii kan gaafatan kanaafi. daawwattoota keenya mata dureen ilmaan Orhan Bey qabatamaan Teemurtaash walii wal qabatee jira. Kanaafuu mee waa'ee Teemurtaash xiqqoo asitti haa dubbannu. daawwattoota keenya akkuma beektan Orhan Bey Teemurtaash injifachuu qofa osoo hin taane booji'ee gara gosatti fiduudhaan kiyyoo keessa kiyyoo kaa'e. Haa ta'u malee Teemurtaash asitti akka hin duune haa qulqulleessinu. Sababni isaatis akka seenaatti Teemurtaash Mahdii jedhee of labsee booda mootummaa Ilhaanidii irratti yeroo fincile Ilhaandiin isa qabachuuf yeroo yaalan Teemurtaash gara mootummaa Mamluukitti baqate. Dhumarratti ammoo Sultaan Mamluukiin ajjeefame. Kanaaf yeroo ammaa kana carraawwan lamaatu jira. Tokko namni tokko naannoo Ilhaandii irraa dhufee Teemurtaash Orhan irraa akka gadhiifamu mirkaneessuu fi isa fudhachuudha. Carraa inni lammaffaadha ilmaan Orhan Beyitti waan duulaniif yookaan duulanii Mongoolonni isaan keessaa tokko ni qabatu. Sana booda Orhan Bey ilma isaatiif jecha Teemurtaash jijjiirraa ni taasisa. Sababni Qaasim mul'ata nama ajaa'ibsiisu sana haadha isaatii wajjin akka agarsiisu taasifameef Mongooliin madaa'uu danda'a yookaan madaa'uu mala. Ilma Orhan Bey kan dargaggummaa isaatti du'aan boqote yoo ilaalle sun Suleymaan ture. Innis farda irraa kufeeti du'e. Haa ta'u malee yeroo sanatti umriin isaa waggaa 25 haga 30 gidduutti ture. Gama biraatiin haleellaa ilmaan Orhan Bey irratti raawwatame hordofuudhaan Deefneen illeen ni saaxilamti. Isiin illeen obboleettii isii Niilfariin ni ajjeefamti. Kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoo keenya kana biyya kam irraa daawwachaa akka jirtan koomentii irratti nuu barreessaa. Akkasuma xiinxala keenya kanatti yoo gammaddan laayik godhuudhaan koomentii jalatti akka itti gammaddan nuu barreessuudhaan nu jajjabeessuu ni dandeessan. Kanaaf xiinxalli keenya kan guyyaa irraa xiinxalli kana fakkaata. Xiinxala keenya kanatti hagamta akka gammaddanii akka jirtan koomentii nuu godhuu hin dagatinaa. Warroonni viidiyoo kurulus Orhan afaan Oromootiin akkaataa itti daawwattan haga ammatti isiniif hin galin linkiin iddoo description boxii kana jala waan jiruuf tan telegiraama keenya achi jala deetanii tuquudhaan seentanii telegiraama jalatti nu daawwachuu ni dandeessan. Akkasuma chaanaalota keenya hunda jalatti nu daawwachuudhaan yaada keessan illee nuuf kaa'uu ni dandeessan. Kanaaf warroonni chaanaala keenya Oroorii Kaddi Bakeedhaaf haaraa taatan karaa YouTubein subscribe godhachuudhaan mallattoo bilbilaa kana tuquudhaan ol irra kaa'adhaa isiniin jenna. Kanaaf xiinxala keenya kanatti akka gammaddan abdii isinirraa qabna. Haga viidiyoo xiinxala biraa qabannee isiniif dhufnutti nagayaan nuuf turaa isiniin jenna.